ajjeechaan akka gaggeeffame beektuumi. Dursee kan kanarraa qolatee gurra uummataan ga'ee jira. Eegdota isaatiimi. Kanaafuu uummanni aanaa diishoo geetu tarrafaa sagalee isaa kenne. Nando amalee Jawaari nu dhiisee hin ba'u. Lubbuu ministeeraatii oli. Lubbuun goota keenya jedhe geetu tarrafaa hamilee kennaafi. Hamilee. Haasawaasaa fuudhanii qostiirraa fudhachuu dandeessu. Suura jeneraal Waaqoo guutuu goota goota suura jeneraal Muhammad suura abbaa qeerroo Bashar kanatti aansuudhaan jaala isaanii kan ta'e Taamiraat Huseen qeerroo bareedaa kana eegdota qabsoo keenyaatti waardiyyoota qabsoo keenyaatti isaan hamilee itti qaata hamilee. Akkasumas hoggaalee dirribsaa hamilee intikkaata qeeru lubbuun Jawaar lubbuu ministeeraa caalaa lubbuu mootummaa caalaa uummata Oromoo biyya bada malee dabarsine hin kenninu hoggaalee dirribsaa seeraa ta'e jedhiin irraa kan hin buqqifamne hamilee. Isin immoo naamusa keessan baay'ee nu barbaachisa. Sanyii Asaffaa eegdonni keenya taayitilii keessan maal akka jedhan beekuu dhiifamanaa godha. Sanyii Asaffaa eegduu hayyoota keenya eegdota qabsoo keenyaati jajjabeeffatuu illee qabna. Sokoka kako Ero katale lukuza kella yota kella tiksa kamso tiksa Uummanni aanaa diishoo eegdota hayyoota keenyaatiif badhaasa kennitanii isin galateeffannaa qabseen itti fufa. Fayyaa jirtu jajjabaattu qorri kun akkami? Quiero